gibeen media. Ijaarame jechuudha. Ummata osoo hin taane mootummaan islaamaa kan ijaarame naannoo waggaa 200 Shenengibe irratti baay'inaan. Jalqaba daldaltoota muslimaatu baay'inaan dhufanii limmuu innaariyaa keessa qubatan. Limmuu innaariyaa magaalaa Saappaa magaalaa Saqa jedhamu keessa kan jarri qubate. Daldaltoota hanga 200 hanga 300 kan jarri qubate. Daldaltoonni kun dhufanii ummatichas amantii islaamaa barsiisan mootii bira seenanii mootii abbaa gommol jedhamu amantii islaamaa fudhachiisuu danda'an. Lola tokko malee amantiin islaamaa limmuun keessa mana mootii seene ummata keessa seene. Mootiin abbaa gommol abbaan isaanis abbaa abbuuqaa kan jedhaman gaafa amantii islaamaa fudhatanu ummanni salphumaan jala hiriiree amantii islaamaa fudhate. Warri amantii islaamaa fudhate kunis mirga warra kaanii tokkollee hin dhiibne. Qabxiin asirratti ka'uu barbaachisu jechuudha. Warri hordoftoota amantii biraas yoo jiraates mirga jaraa sirriitti kabajaafii turan. Limmurraa ka'ee gara guumaatti yeroo ceenu guumaa keessa kan amantii islaamaa babal'isee jalqabni namni sheekni seenee jedhe nama Kabiiree Daassaa jedhamu. Kabiiree Daassaa kun nama limmuu ta'eetiyyi limmurraa ka'ee Daassa bakka jedhamu dhaqe. Abbaa duulaa jalqabaa yookiin jiilchaan bakka Daassa jedhamu isaan qubsiisanii ofiifis amantii islaamaa irraa baratanii akkuma kana quraana akka inni gadi taa'ee barsiisu godhanii warra quraana Kabiiree Daassaa kanarraa baratetu amantii islaamaa naannoo guumaa mootummaa guumaa hunda keessa babal'isuu danda'e. Jarra akka sheekii okkolaa gosa fincisoo sun Kabiiree Daassaa kanarraa baratan. Akkuma kana jimmattis yoo as dhuftan Sheek Abdul Hakiim naannoo limmuurraa kaabarraa ka'aniiti limmuun keessa qaxxaamuranii dhufanii jimmaan seenan. Amantii islaamaa ogguma dhufan kallattumaan irra gadi ta'anii barsiisan. Ummanni silaa baagiraawundiin isaa yookiin kalfiyyaan isaa hamma ta'e amantii islaamaatti siqiinsa waan qabuuf kallattumaan dhufee irraa osoo baratu soomas salaatas zakaas suuta osoo baratuuti amantii islaamaa fudhachuu danda'e. Asirratti qabxii na ajaa'ibu tokko yeroo baay'ee kanan dubbadhu keessa jalqaba namoonni jimmaa qoroon kun warri gurguddaan amantii islaamaa jaallatan malee sooma kana hin dandeenye salaatuu kana yeroo hunda wadaachuu hin dandeenye. Sheek Abdul Hakiim nama hikmaa guddaa ogummaa guddaa qabu yeroo jarri dadhaban isaan hin cinqine. Bara jalqabaa ummanni meeqa soomna jennaan guyyaa 5 qofa sooma jedhan. Achi kaanii marsaa lammaffaa irratti immoo 10 soomaa jedhan. Akka jedhaa marsaa arfaffaa irratti 30 guutuu soome ummanni Jimmaa. Akka walii galaatti jechuudha qoroon guutuun. Sheek Abdul Hakiim nama jedhamu kan waan kana sirriitti ummata obsaan barsiise. Salaatallee akkuma kana. Ummanni yeroo jalqabaa qoroon kun warreen bebbeekamoon ashraafa qawmii kan jedhamu kun jechuudha. Salaatas zakaas yoo achumaan itti jabeeffame amantii islaamaa irraa baqachuutu mala. Kanaaf tasgabbiidhaan nu ofiin dandeenyu gabroonni keenya nuufa salaatanu innaan siniifa salaatanu jedhan. Qoroo keessaa kan gabroota ramadatee yeroo indaaqqoon iyyitu dur salaanni ogga indaaqqoon iyyitu salaatama ture. Yeroo indaaqqoon iyyitu ka'inaa salaati jedhee warra gabroota ajajatutu ture. Booda garuu islaamummaa sirriitti mi'eeffatanii gaafa hubatanii jedhanu amantii islaamaa keessa qalbii guutuudhaan seenan. Seenuu qofaayyuu miti isaaf jecha qabsaa'uttuu seenan. Gaafa giddiin kafaraa jechuun dhufu isaaf jecha wareegama aarsaa barbaachisu kaffaluutti seenan. Biyya keenya keessatti amantii islaamaa gadhiisaa jechuudhaan lolame malee namni amantii islaamaa fudhadhaa jechuudhaan hin lolamne. Amantii islaamaa gadhiisaa isa jedhu irratti aarsaa kaffale malee amantii islaamaa qabadhuudhaan lolli hin geggeeffamne. Walumaa galatti eegaa amantiin islaamaa baay'inaan kallattii daawwaatiin, kallattii godaansaatiin, kallattii daldalaatiin babal'ate kan daldalaa kanan qabxii tokko sinii dabala eegan kaase biyya keenyatti jalqaba namni amantii islaamaa fudhate baay'inaan naggaadee jedhama. Maaliif naggaadee jedhama sinitti fakkaate? Amantii islaamaatii fi nigdii yookiin daldalatu walitti hidhama. Keessumaa naannoo kaabaa kana Eertiraa dabalatee kaabaa kana keessatti warri amantii islaamaa fudhate jedhe naggaadee jedhama. Amantii islaamaa nigdii kana walitti dhurraa kan ka'e jechuudha. Biyya keenya keessas baay'inaan kan babal'ise isaan ta'uu dubbanne kaane. Gomma keessa jarri sheekii Bayaa'ootii fi jarreen akka sheekii Abbaa Nasiibee jedhamu warra amantii islaamaa babal'ise baay'een jaraa kallattuma daldalaatiin kan jarri dhufe. Kanaafiyyi amantii islaamaatii fi daldala walitti dhurraa ka'e namni muslimaan naggaadee maqaa jedhutti moggaasuu danda'e. Yookiin immoo jabartii maqaa jedhu moggaasan. Jabartii warri jedhu kun warra godaansa dhufe baay'inaan. warra godaansa dhufe kana walitti dhurraa kaasaniiti jabartii jedhan. Jabartiin kun bakka gariitti naggaadee bakka gariitti shariifa waan akkasii jedhame waamama.
egaa amantiin islaamaati kallattii kanaan babal'ate maaliif islaamaaf lola walitti dhanamne islaamnoo baay'inaan amala gaarii dhugaa dubbachuu amanamuu sobuu dhiisuu nama gowwoomsuu dhiisuu kallattii kanaan babal'ate erga ta'e maaliif lola walitti dha gaaffiin jedhu ka'utu mala gaaffii kanaaf deebiin guddaan tokko jalqabuma amantiin islaamaa lola kan inni ajaju ummata amantii biraa kana bifa afuriin ilaala bakka afur